Viidiyoo guyyaa har'aa keessatti immoo dhugaa jirtu waa'ee Haayifaamii kan isinitti argisiisu ta'a yookiin immoo kan isinitti himu ta'a. Jalqaba garuu Haayifaamii eessaa arganna appilikeeshinii isaa warra jedhuuf Telegiraam chaanalii kiyya jala isiniif kaa'een jira. Telegiraam chaanalii kiyya jalatti argachuu ni dandeessu. Telegiraam chaanalii kiyyaa tek jettanii sarchi gochuudhaan telegiraamii kiyya jalatti argachuu dandeessu jechuudha. Telegiraamii kiyya isa kanadha kun akkuma argitan liinkii isaa immoo kun bakka kana isiniif kaa'een jira. Kana ilaaluudhaan maal gochuu dandeessu argachuu ni dandeessu jechuudha. Sana booddee maal gootu liinkiin isiniif kaa'e sanarratti tuquudhaan al tokko daawunloodii ni godhattu. Kana booddee looginii isin gaafata. Iimeelii keessan tokko filattanii ittiin seenuudhaan dhiiraa fi dhalaa ta'uu keessan isin gaafata. Isa erga guuttanii gara fuulduraatti dabarsitu. Kana booddee seentanii hojjechuu ni dandeessu. Akkuma argitan amman kun doolaara 6.6 jira jechuudha. Yeroo baay'ees immoo irraa baasee jira. Isinitti agarsiisuu ni danda'a jechuudha. Yeroo meeqa akkana irraa baasee yeroo waliin. Akkuma argitan yeroo hedduu irraa baasee jira jechuudha. Wizdaawal yeroo baay'ee ni godheera. Doolaara 10 yeroo itti irraa baasee yeroo qaba. Kun bakka naati akkuma argitan doolaara 10 irraa baasee jira. 0.5 doolaara irraa baasee jira. Doolaara 10 yeroo irra deddeebiidhaan illee irraa baasee jira jechuudha. Wizdaawalii kiyya kun akkuma argitan irra deddeebiidhaan wizdoo godheen jira. Irra deddeebiidhaan irraa baasee jira. Inni irraa baases immoo naaf galee jira. Inkaamii kiyyas immoo bakka naati yeroo cuftanii ilaaltan kun bakka naati inkaamii kiyya ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Kana haala kanaatiin hojjechuu ni dandeessu yookiin immoo isinis haala kanaatiin irraa argachuu ni dandeessu. Doolaara 10 gahuun Haayifaamii kanarratti baay'ee tokko ni ulfaata jechuudha. Maaliif ulfaata yoo jettan isa tokko tokkoon kan isinitti agarsiisu ta'a. Jalqaba Haayifaamii keessa yeroo seentan haala kanaatiin isiniif dhufa. Doolaarri keessan 0.1 jedhee isiniif dhufa. 0.1 sana kallattiin baafachuu dandeessu. Akkamittiin akka baafattan immoo isinitti nan agarsiisa. Kana booddee levelii keessan bakka naati ilaaluu ni dandeessu. Akkasumallee kun ishee kanas ilaaluu ni dandeessu. Daayisii qaba. Daayisii kana taphattaa deemtu jechuudha. Akkasumallee kun bakka naati akkuma argitan ishiin kunis ashaangulliitiin kun ni jirti. Ashaangulliitiin kun maal akka isheen fayyaddu isinitti nan agarsiisa. Eessaa akka argattanis immoo isinitti nan agarsiisa jechuudha. Kan biraan maaltu jira bakka naa muumentii kan jedhu gara gadiitiin ni jira jechuudha. Kun akkuma argitan bakka naa muumentii kan jedhu jira. Isa irratti yeroo tuqxan immoo geemiiwwan garaagaraa isiniif ni fida. Akkasumallee poostiiwwan namni poosti godhan seentanii ilaaluu ni dandeessu. Ofii keessan poosti gochuu barbaaddan immoo bakka kana ida'uun ni jirti. Al tokko ishee tuquudhaan waan barbaaddan poosti gochuu ni dandeessu. Kan biraan immoo maal jira bakka kanaatti miseejii kan jedhu jira. Miseejii keessallee akkasuma seentanii namoota faana haasa'uus ni dandeessu. Akkasumallee siistamni wanta inni isiniif ergu yookiin immoo barreeffama siistamni isiniif ergullee seentanii tokko tokkoon ilaaluu ni dandeessu. Kan biraan maaltu jira gara gadiitiin ruum kan jettu bakka kana jirti gara gadiitiin. Ruumiin kun maal fayyaddi? Ruumii kana keessa seentanii namoota garaagaraa faana haasa'uu ni dandeessu. Namoota ruumii qaban kana waliin deemtanii gaaffiiwwan garaagaraa wanta isiniif hin galle gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Kun akkuma argitan bakka kanatti warra ruumiin isaanii levelii 43 gahee dhuffaa jira. Levelii 20 faarra warra jirantu jiru. Levelii isaanii bakka kanatti ilaalaa deemuu ni dandeessu. Namoota akkasii keessa seentanii dhaqxanii maal gochuu dandeessu? Gaaffiiwwan waa'ee Haayifaamii kanarratti waan isiniif hin galle gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Kan biraan immoo ofii keessanillee ruumii banachuu ni dandeessu. Ruumii ofii keessan banachuudhaaf maal gootu? Gara oliitiin kun bakka kana mallattoo ida'uu kan qabdu jirti. Al tokko bakka sana dhufuudhaan ruumii mataa keessanii banachuu ni dandeessu. Ruumii sana banachuuf ammoo kooyinii 2000 gahuu isin gaafata. Giiftiidhaan giifti kooyinii 2000 gahuu isin gaafata. Giifti kooyinii sana bitachuus ni dandeessu. Namoonni gurguran ni jiru. Akkuma namoonni gurguran jiran iskaameroonnis immoo waan jiraniif yookiin hattoonni waan jiraniif irraa of eeggachaa deemuu qabdu jechuudha. Kan biraan maaltu jira gara gadiitiin faamilii kan jedhu bakka kana ni jira. Faamilii kana keessallee seentanii faamilii mataa keessanii banachuu ni dandeessu yookiin immoo faamilii namaa keessa seentanii achi jalatti hojiiwwan garaagaraa hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Mee ammaanii ruumii nama tokko jala yookiin faamilii yookiin paartii nama tokko jala seeneen isinitti agarsiisa akkamittiin akka gaaffii fa'aa gaafachuu dandeessan. Kun akkuma argitan yeroo haala kanaan keessa seentan namoota hedduu keessa jira jechuudha. Isin ofii keessan bakka kana seenuu yoo barbaaddan maal gootu? Kun bakka kanaatti mallattoo ida'uu kan qabdu jirti kan namni irra hin jirre bakka kanas kun akkuma argitan warra kun warra namni qabateerudha jechuudha. Warra kaan bakka namni qabameerudha. Warra bakka namni hin qabanne kana seentanii ilaaltanii maal gootu? Seenuudhaan achirratti gaaffiiwwan garaagaraa gaafachuu ni dandeessu. Akkasumallee bakka kanatti dhuftanii daayisiiwwan taphachuu ni dandeessu. Kan biraan maal isinitti agarsiisa? Gara fuulduraatti yeroo deebitan bakka kanaatti Haayifaamii kan jedhu bakka kana jira. Al tokko isarratti yeroo dhuftan kana booddee gara oliitiin wizdoo kan jedhu bakka kana ni jira. Al tokko isarratti ni tuqxu.
Bakka kanatti filannoowwan lama isiniif fida. Bakka kana withdraw kan jedhu jira. Bakka kana immoo shop kan jedhu jira. Withdraw kan jedhu kana jala yeroo dhuftan maallaqa asirraa qabdan baafachuuf isin gargaara jechuudha. Doolaara 10 irra gaafa geessan kallattumaan doolaara 10 baafachuu ni dandeessu. Bakka kana withdraw jedhee jira. Doolaara 0.7 nan qaba. Ishii kana al tokko tokkodhaan irraa baafachuu nan danda'a jechuudha. Shop kan jedhu keessa yeroo dhuftan immoo maal gochuu dandeessu? Housekeeper kan jettu bakka kana jirti. Al tokko ishee irratti tokkodhaan illee ofii isaatii yeroo isin online irra hin jirretti $0.5 kaffaltanii ofii isaatii guyyaa guyyaatti akka inni isiniif hojjetu gochuu dandeessu yookiin immoo kan farm isiniif godhu gochuu ni dandeessu jechuudha. Kan biraan karaan ittiin isin maallaqa hojjettan inni guddaan maal ruumii mataa keessanii banachuudha. Ruumii banachuudhaaf kooyinii 2000 giiftii argachuu qabdu. Kooyinii 2000 sana bituus ni dandeessu nama amanamaa ta'uu irraati jechuudha. Yookiin immoo namoota ruumiin isaanii gurguddaa ta'e ruumiin isaanii jala seentanii namoota akkasii irraati giiftii bituu ni dandeessu jechuudha. Kooyinii 2000 jechuudha. Kana booddee garuu erga ruumii kana bantanii booddee superstar waan jedhamu jira. Superstarii gahuu qabdu. Dirqama superstarii gahuu qabdu. Diyaamandii isa saabbachuudhaaf diyaamandii isa saabbattanii kallattii ittiin gara doolaaraatti jijjiirtanii baafachuudhaaf superstarii galuu qabdu. Superstarii galuuf immoo ammas wantoota lamatu isinirraa eegama. Inni tokkoffaan torbee tokko keessatti giftii kooyinii 7,000 argachuudha. Torbee tokko keessatti yookaan argattan ta'e superstarii ni gartuu. Akkasumallee torbee tokko keessatti namoonni 50 ruumii keessan join gochuu qabu jechuudha. Inni kunillee xiqqoo ishee salphaadha. Garuu kooyinii 7,000 argachuun sun xiqqoo ishee ni ulfaatti. Isammoo argachuudhaaf deposit yookiin immoo invest gochuus ni dandeessu. Haala kanaatiin hojjettanii irraa baafachuu dandeessu. Amma garuu akkamittiin akka irraa baastan isinitti haa argisiisu. Irraa baasuudhaaf maal gootu? Bakka withdraw jettu bakka kanaan dhuftu al tokko. Kana booddee erga haala kanaan dhuftanii booddee haga irraa baafachuun isiniif eeyyamameeru jira. Isa maal gootu? Fakkeenyaaf bakka kana ta'e naaf eeyyamameeru doolaara 0.7dha. Isa baafachuudhaaf maaliin godhaa? Al tokko 0.7 sanatti nan tuqa. Kana booddee gara gadiitiin withdraw 0.7 kan inni bakka kana jira. Al tokko sarratti nan tuqa. Kana booddee kun akkuma argitan bakka kanaatti karaa nuti ittiin baafachuu dandeenyu kun USDC dha. USDC kan nuti ittiin baafachuu dandeenyu immoo Ethereum yookiin immoo ERC20 dha jechuudha. Bakka kanatti kun akkuma argitan Ethereum dhaan kan nuti baafannu. Kanaaf bakka kanatti adreesii card number kan jedhu jira. Al tokko card number keenya Binance irraas yookiin immoo wallet barbaanne irraatii ni fidanna. Binance irraa fidannee isinitti argisiisa. Binance kiyya erga seenee booddee bakka kana maaltu jira? Add funds kan jettu bakka kana jirti. Al tokko irratti nan tuqa. Kana booddee filannoo lamatu isiniif ni dhufa. P2P trading kan jedhuu fi on chain deposit kan jedhu jira. Isa jala irra jiru on chain deposit kan jedhu ni filattu. Kana booddee maal gootu? Bakka search irra dhuftu bakka gara oliitiin search kan jedhu bakka kana jira. Al tokko isarratti dhufuudhaan USDC jettanii akkan ani barreessu kanatti inni barreessu jechuudha. Erga barreessanii booddee search ni gootu. Kana booddee isa jalqaba irratti isiniif dhufu kana USDC kan jedhu isa ni filattu. Ethereum yookiin ERC20 waan ta'eef kan nuuf kenname al tokko isa kana ni filanna jechuudha. Kana booddee adreesii keenya bakka kanaatti al tokko tokkodhaan koppii ni godhanna. Amma gara appilikeeshinii Hifii'tti ni deebina jechuudha. Erga appilikeeshinii kanatti deebinee al tokko gadi qabnee taa'uudhaan adreesii koppii godhanne kana peestii irratti ni goona jechuudha. Erga peestii goonee booddee gara gadiitiin confirm withdrawal kan jettu bakka kana jirti. Al tokko ishii irratti ni tuqna. Kana booddee ammallee confirm kan jedhu bakka kana jira. Isarratti deebisnee tuqna. Kana booddee submitted naan jedhee jira. Withdraw kan isin gootan haga sa'aatii 48 turuu danda'a. Kanaaf maal gochuutu isinirraa eegama? Haga sa'aatiin kun gahutti obsaan eeguun isinirraa eegama. Check withdrawal kan jedhu yeroo tuqnu gara fuulduraatti nu dabarsa. Kun akkuma argitan processingii irra jira jechuudha. Processingiin kun haga inni xumurame gara Binance kiyyaatti naaf ergamutti obsaan nan eega jechuudha. Kana booddee yeroo gabaabaatiin booddeetti ofii isaatii gara Binance kiyyaatti naaf ergama jechuudha. Appilikeeshiniin kun xiqqoo ishee ni ulfaata. Akkasiin liinkii kootiin galtaniif jedhee sobee waan guddaa dubbachuu hin barbaadu. Appilikeeshiniin kun baay'ee tokko ni ulfaata jechuudha. Hojiin isa doolaara 10 geessanii irraa baafachuudhaaf baay'ee tokko ni ulfaata. Warra hojjechuu barbaadan haala kanaatiin hojjechuu ni dandeessu. Meeskii amma naaf ergame moo hin ergamne isa jedhu al tokko withdraw kan jedhu keessa seennee waliin haa ilaallu. Yeroo withdraw keessa seennu successful jedhee naaf kaa'ee jira haala kanaatiin. Ergame moo hin ergamne isa jedhu immoo mee waliin cheekii kan goonu ta'a. 0.7 siif ergameera naan jedha. Binance kiyya seenee immoo waliin haa ilaallu. Binance kiyya yeroo seenu kun akkuma argitan 0.7 dha. Sila 0.63 naaf erganii 0.07
neetwoorkii fi irraa kutoota fakkaata naaf ergamee jira jechuudha. Haala kanaatiin isiniifis hin ergame yeroo withdraw gootan haala kanaatiin hojjettanii baafachuu dandeessu. Waan isiniif hin galle immoo koomentii jalatti na gaafadhaa. Goodbye.